Sagantaan kun sagantaa namni hundi diina jireenya isaa itti arguuf ariifate. Sagantaa namni diina jireenya isaa itti arguuf ariifate kana sagalee tokkoon akka isaati. Namni carraa waan kana ilaaluu taasifameef hundi eenyutu si miidhe? Si eenyutu si miidhe? Hayyuu biyya lixa tokkotu yeroo tokko waan raajii tokko hojjete. Uummata biyya isaa humna isaan keessa jiru isaan barsiisuu barbaade. Maal hojjete seete? Yaa uummata koo rakkoo keessan argeera jedhe. Waan hojjechuu isin dhoogge, waan kaayyoo keessa isin dhabsise, nama addunyaa ta'uu osoo dandeessan nama gandaa akka taatan ka isin godhe, dureessa addunyaa kanaa beekamaa ta'uu osoo dandeessan hiyyeessa ka isin taasise, beekaa ta'uu osoo dandeettan wallaala ka isin taasise, sadarkaan bira jirtan kanaaf sababa guddaa ka isinitti argee jira jedhe. Namoonni rakkoo akkanaa kana qabdan guyyaa murtaa'aa keessa koottaati ilaalaa jedhee uummata isaa yaada. Namni ergaan kun dhaqqabe hundi isaaniitu rakkoon kun wantummaan kun maal akka ta'e ilaaluuf guyyaa kana obsaan eeggatanii guyyaa sana wal ga'a. Namni dhufe hundinuu wal ga'e hundinuu arguuf ariifata. Ati yoo laata osoo isaan keessa tokko taate wanti kun maalidha jettee yaadda laata? Maal si fakkaata? Sagantaan kun sagantaa namni hundi diina jireenya isaa itti arguuf ariifate. Egaa namni hundi wal ga'e booda sagantaa namni diina jireenya isaa itti arguuf ariifate kana sagalee tokkoon akka saaqamu taasifama. Namni carraa waan kana ilaaluu taasifameef hundi kophaa isaatti gara kutaa waltajjiitti ol ba'eeti iddoo dhoksaa yookaan kutaa dhoksaa tokko keessatti ol seenee akka kophaatti ilaalamu taasifama. Seera isaanii keessatti namni kutaa san ol seenee kallattii biraatiin ba'a. Namoota inni ilaalinitti waan san ilaalinitti hin makamu. Warra kaanitti makamuu dhorku. Tole. Wanti ilaalamu kun maal ta'e na laata? Wanti kophaatti ilaalamu kun kutaa addaa keessatti sanduuqa reeffaa guutumaan guututti fuullee yookaan ufargeedhaan guutame, filaalleedhaan guutame. Wanti bira tokkos keessa hin jiru. Akkumatti sittee ilaaltuuni keessa sanduuqichaa gad ilaalte fuullee mastaawotiidhaan waan guutamee jiruufi wanta argitu ofii kee qofa. Rog-sadee sanduuqichaa keessa kan guutee jiru si'u. Tokkoon namoota dhufanii hundi akkasi kophaa daawwatanii erga ofii arganii booda uummanni dhufe hundinuu haaluma wal fakkaatu of ilaalaa oolee dhumarratti hayyichi haasa'a taasisa. Jalqaba irratti sanduuqicha keessatti maal argitanii jedhee gaafate. Hundi isaaniitu afaan walii galtee fi afaan tokkoon anuma afaan jedhuun deebisanii sagalee tokkoon anuma si'umaa jedhee gaafate. Eeyyee anumaa jedhe hundi isaaniitu. Egaa jedhee rakkoolee kanaan dura isinitti himaa ture namni sababa ta'ee fi sadarkaa har'arra jirtu kanaaf kan si geesse si'uma. Rakkoolee saniif kan si saaxile nama biraa barbaadaa hin ooliniiti galiitii humna si keessa jiru sakatta'iitii hojiitti jechuu jedhe. Kana jechuun koo gaabbiidhaan sammuu of dhiphisii of miidhe jechuu koo osoo hin taane har'arraa jalqabne seenaa keenya haa jijjiirru jechuu barbaade. Kan awwaalaa jiru nu mataa keenya tokko awwaalaa jira. Amma nuti kaanii dhiitannutti namni dhimma keenya kaasu hin jiru. Tarii namni kaasus yoo argame fedha kee kasi guutu hin jiru. Namni waa si godhee fi namni waa sitti godhe tokko illee hin jiru. Kan si dhibu immoo waan ati taate irrattu namni si jeequu fi si qeequtu irra salphataa. Keessattuu bara keenya kanamoo nama dhibamee daandii irratti kufe ol kaasuun hafee yeroo suuraa mobaayilii kaasanii miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan argina. Jaalkiyya amma irraa kaatee qabsaa'utu siif ta'a. Addunyaa kana irratti milkaa'ina akkanaan sitti dhufu hin jiru. Sababa geessuun immoo dirqama uumaati. Yoo karaa seeraa alaatiin ta'e malee namni osoo hin baratin manatti eebbifamu hin jiru. Kana osoo hin dubbisne qabxii gaarii galmeessis hin jiru. Namni osoo hin daldalin bu'aa argates hin jiru. Namni osoo hin facaasin haamatus hin jiru. Kabiraa hafee namni lootoriin dhaqqabullee yoo xiqqaate muruu qaba. Aangoollee taanaan waan isaaf geessu irratti qabsaa'uun dirqama. Niisel Mandeellaa kaayyoo isaatiif jedhee waggaa 27dha. Mana hidhaa keessaa yeroo ba'u namichi akka baasuuf isaa heeyyame miilli isaa tuquu fi Niisel Mandeellaa dulloomteertaa beektaa jedhe. Niisel Mandeellaa itti kolfaa deebisee fi ittuma bilchaadhee ba'ee kaa jedhe. Ergasii booda pirezidaantii biyya Dawuu Afrikaa ta'ee hoogganaa ture. Kaayyoo keetiif yoo jiraattu nama si dhiibu hundaaf akka kennuun barbaachisu qabdu. Addunyaa kana keessa dhiibbaa guddatu jira.
olaantummaa ofii irratti agarsiisuu fi faayidaa dhuunfaa mataa isaanii argachuuf jedhanii qaamonni iddoo siif laachuu hin barbaanne danuudha baay'ee. Waan argachuu qabdu tokkoof yeroo argachuu qabdu sanitti aarsaa barbaachisu kafaltee yoo hin qabsaa'in waan dhabdeef maabboota. Nama jireenya kee keessaa si dhiibu san yeroo saniif irra aanuu dhabuu malta. Garuu yeroo kamiyyuu harkaan kennu. Atis kaayyoo kee irratti cichitee obsitee yeroo isaa yoo eeggatte balballee milkaa'inaa fagoon akkuma Niisin Mandeellaa jechuudha. Waggaa 27 mana hidhaa keessa erga ture booda pirezidaantii Afrikaa Kibbaa ta'e. Mammaaksa tokkotu jira. Leenci karaa darbu boca sarootaatiif deemsa isaa irraa dhaabbatu jedhama. Haa ta'u malee leencichi haqa ofiitiif malee seera uumaa cabsee uummata isaa dhiibee baasu safuudha.